Kapso abauda asdabi chindabu yomuda batada kana galmango fobonko kopida kana galmango tajaben kopida inde nageka kapso abauda asdabi chindabu yomuda batada kana galmango fobonko kopida kana galmango tajaben kopida irga babu makalatinga panle karana dayatin diya kadamne ibita gabrumatif kawela bagamne gafi sabaken debisu kamne gafi lami kenya debisu kamne irga babu makalatinga panle karana dayatin diya kadamne ibita gabrumatif kawela bagamne gafi sabaken debisu kamne gafi lami kenya debisu kamne jalti abao sabonu masaba demokrasi duga unda folkitumo kayo akafan mana jalti abao sabonu masaba demokrasi duga unda folkitumo kayo akafan mana وينزل له حق أوانك آتي Ndena geka kapso abauda asdabi chindabu yomuda batada kana galmango fobonko kopida kana galmango tajaben kopida Ndena geka kapso abauda asdabi chindabu yomuda batada kana galmango fobonko kopida kana galmango tajaben kopida mare wali garunir usabaydi asar kofurun karomi nefeti isan indurvena nu farayamiti kapsoran abanu gabumanu miti Tia kabduladin govi odessa ejeno kenya rasi akuma kalesa ejeno kenya rasi akuma kalesa mare wali garunir usabaydi asar kofurun karomi nefeti isan indurvena nu farayamiti kapsoran abanu gabumanu miti Tia kabduladin govi odessa ejeno kenya rasi akuma kalesa ejeno kenya rasi akuma kalesa kasobili summa walini tijra nagargaru lagus malifta tarko asini tijira achi nagargari igako gani kenya toko sobili summa walini tijira nagargaru lagus
maaliif taata rakkoo asiinitti jira achiin na gargaari dhiiga koo. Adde Saamiyaa Usmaan afeerraa walabummaa News Network kabajanii baga nagaan gara walabummaa News Network sagantaa marii keenyaatti dhuftan. Baga walumaanuu dhufne baga na afeertee galatoomaa hiree kana naa kennitanii carraa kana laalaachuu keessan ulfina guddaa qabdu. Adde Saamiyaa mee jalqabumatti ka'uudhaaf mee haala biyya keessa jiruu fi waa'ee addunyaa kanarratti deemaa jiru isin hordofaa jirtu mee maal fakkaata? Haalli biyya teenya keessa jirtu kanuma nu cuftii waliin hordofaa jirru kana biitti maraataan gaggeeffamtu silaayis bakka qabatanii fi bakka gadhiisan hin qabdu. Lubbuun namaatis keessatti qisaasa jiruu fi jireenyi sabaa fi sablammoota akkasuma waliigala biyya qisaasa taha. Maaliif yoo jette namni tokko yoo sammuu qabaate yoo hegeree qabaate yoo qulqullumminaan waan itti deemu ifii waan itti as deemu arke biyyaas bulchuu danda'a ummata tokkos gaggeessuu danda'a. Arra ummata keenya nama ijaan hin agarre jaamaa nama wallaalaa beekaa ifiin jedhu maraataa fayyaa ifiin jedhutu ummata keenya bulchaa jira. Ummata keenyaa fi guutummaa sabaa sablammoota biyya sanii taphachaa jira jechuudha. Nama lubbuun nama bira gatii hin qabne abjuudhaan jiraachuu malee biyya tokko abjiin hin bulchitu. Biyya ka biyya teenya ta miliyoon 110 shalagamtu dhiisi biyya miliyoon 20 qabdu abjuudhaan hin bulchitu. Dhugaa jiruu fi reyaalitii lafarra jiruu hin bulchite jechuudha. So hunga walumaa gala carraa Oromoo mudatee kana carraa sabaa sablammoota biyya sanii mudatee kana ifirra kaa'ee ummanni Oromoo maaliif jennaan wanni ifirra kaa'eef namni waan dabre yeroo hunda evaluate godhu qaba yeroo hunda waan dabre beekuudha qaba. Eenyutu sirna dabre keessa namiidhe eenyuun naaf taha eenyuun naa quuqama eenyuun naaf dhimma jee ummanni tokko yoo xanxalee evaluate godhee laaluu hin dandeenye khasaaraa akka nuti keessa buune tana keessa buune jechuudha. Namichi maraataan arra biyya tana gaggeessu adeemsa ganna 25 dabre kana keessatti 27 dabre miidhaa ummata Oromoo keessaafu irra caala ummata Oromootirra gahe harka 195 nama keessaa qabu jechuudha. Nama keessaa qabu ummanni Oromoo deebi'ee ilma kiyya jee kaayyate ilmi isaanii ka ilma kiyya jedhanii kaayyatan sanarra dhiiga ilmaan Oromootii fi hiree ummata Oromoo qisaasee jechuudha. Dhugaa joo jenne ummanni Oromoo bara 27 warri isa guddise bulchan umaatiin Oromoo akka bara kanaatti hin dhumne bara lameen sadeen kanaatti. At least warri duraasan reefka hulaa dura afanii warra fudhachuu hin dhorkine. Haadhaan ilma keetiitu gaara jira janii haadhaa fi abbaan ajjeefne. Manarratti hin guuranii mormarraa hin cirre ummatarraa. Xayyaaraan drooniidhaan hin dhooyne. Godina Oromiyaa lama ganna lama guutuu xayyaaraa fi meeshaa adda addaatiin hin reebne warri reessan. Garuu warra inni kiyya ilma keenya jedhuutu ilma isaaniitu kana godhe jechuudha. So barri kun bara gaddaati walumaa gala biitisan biyya irra addunyaanu bifa isiin itti ilaalaa jirtu ni agarree jechuudha. Tiriika qabnee dhufnee jechaanii jira ummataan. Ammoo tiriikni addunyaa itti dhaamee jira isa. Addunyaan guutuun itti dhaamsisaa jirti tiriikasi. So kanaaf ummanni keenya ammallee haala hamaa keessa jira. Gaaga'ama badaa keessa jira. Irraa if dandamuutu irra jiraata. Filima adda addaa diraamaa adda addaa deemtuutu jira biyya san keessatti. Asitti Oromoo ajjeesanii Oromoodhaan abaluu si ajjeese. Asi warra biraa ajjeesanii Oromoo si ajjeese. Sabaa sablammoota wal nyaachisuun daangaan qabu biyya san keessatti. Fakkeenyuma tokko dhihuma tana naannawa Amaaraatirraa sutaalee warri milishaan Amaaraa silaayis shiftoonni maafiyaan Amaaraatii fi
faannoo warri janku warri dhiiga namaatiin harka dhiqachuu bare naannawa isaaniitirraa wallagga bahaxxasu taalan akka itti nama ajjeesan agarte gidaloo hoggaa isaan jedhan garte ilma Oromoo dargaggeessa mootummaan hin jiru biyya san parpazilii OPDO kana godhu jira jechuudha. OPDOon ummata waliin fixxee keessa buluu feeti. Keessa buluu ummata waliin fixxee qabeenya ummata hatuu feeti. Ummata waliin fixxee umrii si dheereffachuu feeti. So kanaaf ummanni keenya ilmi isaanii keessaan bulchu hin jiru. Diina isaan bulchaa jira. Nyaapha isaaniif naasuun qabne isaan bulchaa jira. Odoo yeroon hin dabarre falmachuudha qabaan ja'a. Khani addunyaa jirtu nu cuftiini agarra. Addunyaan namichi maraataa ta'uu hubatte namichi hadooddi ilma namaati akka hin qabne arkan himaaniiti namooma waan jedhanii jira namooma namni kaleessi miidhalleen akka malatti akka daadarka akka dararamuun feetu walii dhiisuu jira forgiveness biyya militariin isaa shiftoonni inni nyaachise ilmaan Tigraay xixiqqaa kun beek wanna irra Tigraay telefateenya keessatti exercise ta'e nurra leenjifame dhala Oromootirra leenjifamaa ture dhala Oromoorra waan godhamaa tureetu bifa suukannee isaa fokkotaadhaan ummata inni bulchu kutaa Tigraay kutaa tokko kutaa san keessatti yakka duguggaa shanyii gaggeessaa jiran eenyu namichi maraataanii fi warri Amaaraatii fi warri Eertiraa jechuudha. Ilmi namaa kanaaf hin dhaabbanne namummaan isaanii irratti dhugaa innaan akka namaatti hoggaa ilaalle jechuudha. Akka namaatti. Namicha kana addunyaan agartee hammam takka irraa mala dhawachaa jiran nu cufte halaallee agaru. Jecha Kuneel Gammachuu ayyaanaa je. Haga Oromoon nagee taatutti, haga gaafiin Oromoo deebitutti ibiddi Oromiyaa keessaa dho'e kun baha Afrikaa balleessuu taa'aa jira. Arra ibidda Oromiyaa keessaa dho'eetu biyyuma san guutuu balleessee Suudaanitti dabree Soomaaliyaarraa haga Eertiraa dhaqee Jabuuti dabree jechuudha. Kun cufti gaafiin Oromoo yoon deebine biittan tasgabbiin qabaattu, nagaan qabaattu. Addunyaan illee nagaan harkattoo gaafiin Oromoo hin deebine jechuudha. Kanaaf haalli ummanni Oromootiif waliigala sabni namicha maraataa kanaan dhumaa jiru, ajjeefamaa jiru. Ilmaan Tigraay ta'u, Soomaalii Ogaadeenaa ta'u, Oromoo ta'u akkitti ala kana falmachaa jiran, mormachaa jiran, addunyatti garsiisaa jiran waan ifa bahaa dhufee addunyaan illee irra waliigalaa jirti. Discussion State Department keessa, United Nation, European Union keessa haasaa kanuma jechuudha. Sadarkaa arra Tigraay akkana godhe amal lameen dabre Oromiyaa akkam godhe waan jedhu deebi'uuf deeman jechuudha. So ammallee Oromoon ka dhiibuu qabnu qorannaan Tigraay keessa gaggeeffamuu deemtu tun Tigraay qofa dhaabbachuun irra hin jiraatu. Guutummaa Oromiyaa keessattis gaggeeffamuutu irra jiraata. Maaliif naannawaa dhiha Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa maatii guutuu ka ilmoon irraa nafinii jira. Ganda guutuu kan namni keessatti nafinii jira. Duguggaa shanyii jechuun kana. Dhala namaa addamuruu jechuun kana jechuudha. So kana walumaa galatti wanni deemu jiru waan gaariidha namu bakka jiru jabaate itti mudduudha qaba. Maraataan biyya gaggeessuu hin danda'u biyya balleessa malee. Tole guddaa galatoomaa adda Saamiyaa. Mee asuma haala isin amma kaaftan kana keessatti wanta hin dabarre tokko jira waanuma gidduu kana ta'ee jira. Mootummaan Oromiyaa jedhamee amma waamamu kun walgahii yeroo darbe guyyaa 3-4 duratti fakkaata taa'ee ture. Achirratti waraana bilisummaa Oromoo yookaan immoo shanee balleessine jechuu hin danda'amu. Isaan balleessuudhaaf bishaan qurxummii bishaan keessa jiru sana qabuudhaaf bishaan sana gossuu qabna waan jedhee qaba. Mee kanarratti akkamitti hubattan isin kana? Oromoo balleessuudha jechuusaati. Kun sagantuma isaaniitii barnuutu beekuu dadhabe malee sagantuma afaanii baate. Karoora isaanii kafilannoo duubaatiitu afaanii ba'e. Sababni isaa sirna mililiksan deebisuudhaaf Oromoo balleessuutu irra jiru Oromoon hin fudhatu. Sanoo akkamitti balleessan? Mootummaan juntaa kun juntaan isaanii juntaa namaan jedhan malee warra seeraa aangoo qabatee taa'u.
warra odoo namni filatin taa'u paarlamaa diigame halakkiin diigamne ni jirraa jedhee taa'u warra afaan qawweetiin dirqi nama bulchu juntaan jechi kun isaanitti waan ni jechuudha isaaniif mala isaaniif ta'a so wanni amma deemu jiru kun wanni amma godhamaa jiru kun wahuma oromoo irratti tilmaammatanii godhaniitu guraakticha kana afaanii bee wanni takko ni biraan jiru waraana bilisummaa oromoo goggoysuudhaaf ummanni oromoo waan ocean baharri san goggoguu ocean Pacific Ocean Indian Ocean goggoguu qaba ooyaa goggoysuu danda'a odoon goggoysin ifiif dura goggoga waraana bilisummaa oromoo jechuun paarlamaa isaanii san keessa isaan walakkaa taa'aa ture isaanii hojii gaggeessaa ture Oppidiyoon wallaaltuu waan taateef Oppidiyoon recycle adda addaa gartee warra haatinii fi abbaan waan adda addaatirraa walitti dhufan waan taaniif waan yaadanin hin beekan waan nyaatan malee waraanni bilisummaa oromoo arra keessatti waajjira isaanii gubbaa hanga gatii ka keessan jirran qabu mana san keessatti waan sammalee ka waraabame waraannummaan bilisummaa oromoo keessan keessa jiru baaseetu jira ni goggoysineetti saba kana balleessuun hin dandeemu abbaa isaanii mililikiitu dadhabe mootummaan habashaa hedduu dadhabe oromoo balleessu oromoon ummata gaariidha ummata nama hojii jiraachuu danda'u ummata hojii jiraachuuf sitti ulfaanne inni illee nama hojii jiraachuuf namatti ulfaanne jechuudha ummanni oromoo kun ummata kana rabbii badhaasa rabbii eebbise hin dhumu oromoon ana malee hin jiru nu waliin ja'a malee kophaati hin jiru warra kophaati nama malee jiru warra kaabaati keessaafu warra nafxanyoota kan warra afaan amaaraa dubbatu kan hoggaanjoo amaara akka amaara rakkoorraan qabu sirna faashishtii isaan deemanii niitu sirna hundeedhaan awwaalamuu qabu sirna farra dhala namaa waan ta'eef achi amma namichi sun achirra jecha isaan ja'an isaan biraa fidan bilsigina Oppidiyoonii fi Izema partiileen amaara holkoleen yaatu tun the same mentality qaban ilaalcha tokko qaban yaada tokko qaban oromoo irratti oromoo balleessuu irra waliif galan garuu galata waaqa oromoon hin badu ka oromoon balleessa jee meeqa bade ka oromoo ganalleen qabsaawaan dur ka oromoo ganalleen kaan ni maraata kaan ni du'a kaan ammoo bakka jiru hin beekamu hin danda'amu kaa waan rabbiin uume ummata rabbiin uume niin balleessa gaafate jette rabbii hojjolloon seente jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodha wanni namichi kun jee qoosan laalamuun irra hin jiraatu. Laaftuun laalamuun irra hin jiraatu. Gaafa Geetaachoo Ambootti walgahii godhatan Addisuu Araggaa seenaan harmamuraa aanoolee fi cadii calanqoo seenaa dharaati. Tsaggaayee Gabraabii barreesse jee seenaa ilmaan Oromoo dhiigarra gannaqan san irratti silaa gaafa qoosesan Oromoon deebii kanneefi arra gadheen cufti gabbaate Oromoo irratti harkan dhiqattu. Oromoo yoo makka dhiifama kana jechuu dhiisu naan galu. Dhiifamni immoo isa balleessa malee isaaf tolan ta'u Oromoodha. So kanaaf Oppidiyoon irraa waan akkan eegin. Oppidiyoon wannummaan itti ijaaramtee Oromoo balleessu waan ta'eef jechi guraaktichi kun dheengadda paarlamaa irra je'e jechuma sagantuma TPLF itti isaan jaare jechuudha Oromoo balleessu jechuudha. Uummanni Oromoo kana beekachuutu irra jiraata. Tole guddaa galatooma Adde Saamii amma immoo mee haaluma kana keessaan bahin haaluma naannoo addunyaa kana irratti naannoo mari'annaa amma miidiyaaleen garaagaraa fi yookaan immoo barreeffamni garaagaraa bahaa jiranii jenoosaayidii biyya sana keessatti raawwataa jiru Abiyyiin itti gaafatamuu qaba jedhanii ibsa adda addaa baasaa jiru. Akka barreeffama tokko argettis barreeffamni kuni mana murtii addunyaatti dhiyaatee yaada kennuu qaba yookaan ibsa kennuu qaba jedhanii waamicha dhiyeessaniif jiru. Haala addunyaa kana naanna'aa jiru isin quba qabdu akkamitti ilaaltu wanta kana? Yakkamaan tokko hoggaa duguuggaa sanyii akkanaa gaggeesse waan facaafattee murattaa beektaa
hoggaa midhaan facaaftu yoo akka gaarii qabdee midhaan kee kunuunsite midhaan bareedaadha muratta. Yoo midhaan kee kunuunsuu baattee dantaa dhabdeef hashara sirraa ta'a. So namichi kun yakka lubbuu namaarra dalageedha. Silaa gaafa Oromiyaa irratti dila san dhihaa fi kibba Oromiyaa irra gaggeessu sagaleen teenya ol kaatee haga barbaachisu akka deemne arra warra biraatti hin dabru jechuudha. Sagantaa jara kanaa ilaali. Siifin itti deebi'e gaafii ta'e Birhaanuu Naggaa waan inni jee qabadhu. Tigraay akka cabsinee deebinetti warra nu hafuutu jiraa jee. Warri san eenyu? Warra dheengadda paarlamaa OPDO mana jaldeessaa san keessa ja'an jechuudha. Oromoodha. So Tigraay silaa cabee arra Oromoon maal keessa jira? Bifa adda addaatiin ilaaluu danda'a namni kun waan tokko. Namni garii Tigreen haa baddu haa cabxuu jira. Tigreen gaafa humna dhabdee Tigraay cabsan katti aananii cabsan Oromoodha. Maaliif caba ummanni tokko? Eega ummata ta'e lafa isaa qabaate naannawa isaa qabaate maaliif caba? Jiraachuudhaaf dirqama uumaadha. Biyya isaatirra jiraachuu mirga qaba. Mirga waaqni isaa kan jechuudha. Silaam ummata san mirga san dhorkanii Oromoo irra dhufanii Oromoo akkas godhuudha ture. Warri Amaaraa lafa malee nama hin jaalatan. Bakka deemanii lafa kileem godhaa jiran ni agarta. Namaaf dhimma hin qaban. Kakaraa waan ni yoo jette dhugaadha ji'a Apriil keessa yookaan Ebla keessa yaamame ni dhaqaa hin dhaquus mala dhaquu dhabuus mala. Garuu wanni tokko ka jalqabe addunyaa gadhiisuuf hin deemtu. Maaliif yakki achi keessatti yakka xiqqaadhaa miti. Yakka mootummaa ollaa itti hammatanii warri federaalaa poolisiin Amaaraa faannoon Amaaraa irra qooda fudhattee jibban lammii tokko jibba ummata tokkorra hundaawee sanyii duguuggaa irra gaggeessan jechuudha. Tokko faamite hoggaa sanyii duguuggaa qabeenyi biyya sanii kam ta'e gubbaa hanga gadiitti jiruuf jireenyi lafa sanii maal fakkaate? Yoo illiitiin isaanii waa goote warri poolitishaanonni isaanii kophaa barbaadde attaa godhuu dandeessa warra waa godhe. Garuu sabni akka sabaatti akkasii dhumuun irra hin jiraatu ilmaan Tigraay. Dubartii takkaan dubartiidha. Inta dubraan qaba dubra lamaan qaba. Oromiyaa keessattis dubartii ulfa qabdu kirminaalonni maraataan kun bobbaate akkuma Tigraay keessa godhanii dubartoota meeqarraa ilmoon garaa baate ni yaadanna naannawa carcar kana naannawa Cirootti naannawa Ambootti ka dhihaatii fi ka kibbaa siimuu hin danda'u. Kibba Oromiyaa haga ijoollee tiinee jara dargaggoota dabran akka turan jechuudha. Wannichi keessatti Tigraay keessatti ummata Oromoo addunyaa dhaggeeffattuu dhabame malee waan dirooniin biyya Arabaatii fi Eeltiraanii fi warri Amaaraatii fi Federaalli waliin akkas godhaniif dhagama malee yakka sanii oliiti Oromiyaa keessa gaggeeffatu. Namichi kun koortii addunyaa dhaabbateetuma gatii isaa argachuu qabaadha. Akka amma deemutti Yaman hin dhufu ta'a isaan ukkatti fuudhanni beekan akkatti qaban. Kara itti jalaa miliquun qabu. Kara itti jalaa miliquun qabu. Ka ammaa kun isa qofallee odoon ta'in warra akka Biraanuu Juulaa faallee ilaala. Warra gartee gidalaw isa raw yaazoo jedhu warra ollaa sadiitillee dhalaale jechuudha. Warri kalee qabaa ajjeesaa jedhan arra yaa Rabbi nu baasiif deeman jechuudha. Maraataa waan ta'eef akka nama dhagayni ignore godhee waan jedhan cufaaf deebii kannaan jiru. Because maraataadha namichi. Silaa maraataan ta'in kanaa hin godhu jechuudha. So definitely inuma akka inni criminal court dhaabbatee bakka Molozovik itti du'eessan seenu sabni biyya sanii guutummaan dhaabbatee waan kana waan godhuu qaba. Addunyaan dhiisuuf hin deemtu. Kush yakka shanyii duguuggaa waan ta'eef waan qabaleen lama wal lolte yookaan waan maatiin kiyyaa fi maatiin biraa wal lolanii miti. Waan mootota ollaa dabalatee warra weerartoota lafaa nafxanyoota dabalatee warra federaalaati wajjin ummata miliyoon 7 irratti gaggeeffamedha jechuudha kun. Nama dhukkubsuutu irra jiraata akka namaatti. Nama dhagamuutu irra jiraata.
Oromoon mililik akkana nu godhenne gaafa himannu waan arra Tigraay godhe kana ilaaluun nurra jiraata. Waan arra Faannoonii fi warri Amaaraa Tigraay godhan illaan ummanni kun gara jabina achumaa qabanii tilmaamuutu irra jiraata. Gaafa harmamuraa aanooleetii fi canii calanqoo jennu jennee himannu keessi keenya nu boba'u gochaa isaan warra kanarra godhanis dura dhaabbachuu nu garii kalee isaan akkana nu godhan jechuun mala. Kalee kan nu godhe Abiyyi faadha. Kalee kan nu godhe Shimallis faadha. Ilmaan Tigraay Maqalee dhufanii bakka kanaan itti laladhan beekan ganda kiyyan beekan. Ka harka qabee fide isaanii. Badii ilmaan Tigraay qaban Oromoo fixuu irratti hogganoottan Tigraay qaban OPDO'n walqixa sheergooti. Walqixa qabdi. Hara harsadeet irratti nama 700 ka du'e. Ka warra jara san ajjeeseen Oromoo san ajjeeseen galatoomaa jee Mukhtaar Kadirii ban. Mukhtaar Kadir walaba baafteeti kabiraa yakkamaa goota. OPDO waan Oromooteef walaba goote kan waan Tigreeteef yakkamaa goota. Yakkamaan gosan qabu gandan qabu. Yakkamaan yakkamaadha. Waliin juntaadha cuftisi. Kanaaf wanni dalagame yakki kun bakka argachuutu irra jiraata. Addunyaan akkuma amma dhiibu jirtu kanatti push godhuutu irra jiraata. Akka amma State Department United Nations keessa haasa'amaa jiru wanni kun waan laafaa bira dabramu ta'uuf hin taa'u jechuudha. Abiyyi waan facaafatee murataa he should get even that penalty irra murtaa'uu qabu. Murtii du'aatu argachuu qabu. Tole guddaa galatoomaa adde Saamiyaa yaada bal'aadha kan nuuf kennitanii asirratti. Mee asumaan egaa immoo gara biyyaatti isin deebisa. Biyyi haala mootummaan EPRDF itti bulchaa ture duraanis quba qabdu waggaa 27 guutuu uummata keenya dararaa hidhaa ajjeesaas tureera. Sababa kanarraa kan ka'uun qabsaa'onni keenya of wareeganii dabalaanii qeerroon ka'anii mootummaan kun jijjiiramuu qaba kan jedhuudhaanii fincila guddaadhaan deebisanii mootummaa EPRDF kana mootummaa dhaariyanii mootummaa jijjiiramaa jedhanii ofuma keessaa namicha maraataa ammas jettan kana shuuman jechuudha. Namichi maraataa jettan kuni biyya kanatti nagaan buusa yookaan nan tasgabbeessa jechuudha. Mormitoota illee alarraa galchee karaa nagaan akka isaan qabsaa'an waadaa seenee fuudhee galee jechuudha. Akka kanaan adda bilisummaa Oromoo sana keessaa tokko adda bilisummaa Oromoo yeroo seenutti waraana bilisummaa Oromoo haga tokko fuudheetti kenne haga tokko immoo silumaa dirreerra waan jiraniif haala koreen itti ijaaramee koreedhaan mari'atamee akka galu jedhamee ture. Egaa biyya gaanii hagi duraan kenname iyyuu immoo miidhaan irra ga'ee isaan iyyuu akka jedhametti miti kan isaan qeebalamanii. Sababa kanarraanii adda bilisummaa Oromoo wajjin haala waldhabbii guddaa keessa turanii adda bilisummaa Oromoo sababa waraana kanarratti jeequmsa hamaa keessa ture sanarraa ka'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo ammaa kaasee abbaa gadaaf uummata Oromootti kenneera jedhu ofirraa buuse. Sanaan booda uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ofitti fudhate. Ofitti fudhatee waraana bilisummaa Oromoo sa'aatii ammaallee jiraachisaa jira jechuudha. Haa ta'u akka kanarraanii gara keessatti deebi'uudhaa fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo ofitti fudhate kana adda durummaadhaan kanii waraana bilisummaa Oromoo akka tinnisamu kan godhaa jiru immoo isinidha. Haalli waraana bilisummaa Oromoo tinnifamu kana uummanni Oromoo hundumtuu akkamitti ilaalaa jira akkuma itti jedhame sanatti ofitti fudhatee gargaaraa jira yookaan cinaa dhaabbataa jira adda Saamiyaa. Wanni garii bee hoggaa if booda deebi'anii yaadatan waan nama suukanneessaa jira wanni garii. Yeruma biyya turre san waraana dhuga ayyu dura adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa'aa jee waraana abbootii gadaatii fi uummata Oromoo kanne. Uummanni Oromoo sanii fi abbootiin gadaa san waraana san fudhatanii haammatanii kunuunsifatanii. Oromoon abbaa gadaa yoo Oromoon bilisa ta'e yoo biitti Oromiyaa walaba taate yookaan walqixxummaan mirga sabaa sablammoota biyya san keessatti kabajame eenyummaan namaa tikfame qofa abbaan gadaa jiraata.
الربان قداد إبيو جراتي أوروميا خيسة لما أول إنتو خلوقاف دابتي لمن سنو لبو ساني ريسك وراني دابتن جتشولا أبوتين قدا خنما رفو فرق نما رفو شوفا فرق الأولى هما أتيس ديتو أركو مسيدا وان أنيس دكو خانيس دكو سلا أبوتين قدا هك أجراتي قاف ورانا سن قلشن وراني سن كامبي سنتي كاسين توتوري كامبي سنتي سمينياتو توري كامبي سنتي جولين قافة دقلا رفتو لينجا فكاتو سن بفسن فكاتي قديم باتو توري خناف أبا قدا جريتشون الفاتح أمني أورمو كأمتاتي أمانا اتخنم تسن جلبو إيه قافتي ورا موتو مال إفين جوغان إيس جولين سنبودا أنت جيني دهبا خيتو هاگا سيار كجرو غتيسا بيت هاگا سيار كجرو مئاسان بيتو قافا سيار كابدي مو برباد دهام نخي إيس جريت ورّي أرخالي مئا ورانا بلسوما أورمون بيخن أربراجر نفكات قافا نميتشي مراتان كن رفة مقالان أنجرو تانا خيسا أنا قفاتو والتجين نرد رفة سنين لكن جتشون دندا أكا مراتو تيلا لمئان مراتو منا أنجامي مقالاتنا ما تنك يرلين شفتي لكن أما المخيان توري نما أمد دمي تربة يكا أورمو رقاقي سورة قودو أولعانا كابو أورمو أبو الشجي هركات أو في النت ألفات قروا وررك إمالين جيتش أرهركات أو تاني أبلو خيني تاني فارسي تاني بورو جيتش إسن جتاني لقيوتا أنجي إن أولي إن بولين تورين رفتيتشولا مراتان بيا تزقبيس نما تزقبيك أبو بيا تزقبيس نما فياك أبو أمة تزقبيس مراتان بيا مراجة مراتان أكا أما جروخانا قول أخونو بيا inside out بيا تزقبيس دندو مارف mentality سموسان وجدتو سموسا والكت أندليتو سموسا نما يسدور أبتو أجيسو أبجو إني منامان أركسان أبجو منامان أركا أغا فكاتا هوغا ديموس أبجوسان أركا إني أمتا أمجرو لفا بلبلو جرتو خانان أركو سندندو مارف سموسا خيسو وانبراتو هيدا ميجرا وانتهي في جتشونا يرو سنتي قاسنتي بيا قال أنبياتي والتجيلين ردك خيرتي تكا ورا مراتا خانا قالتهم فردين بيخوان او فيديو وان جانتان انك ايرو بلسوما اوروموتي فورانا بلسوما اوروموتي والتجي لها خانين ديبي شوف الرتي هنجي فنونسان تاورانا بلسوما اورومو غوتن ايغان ترانا ريبي ايرو بلسوما اورومو ورا لكي لكي تبي سنجل چتا لكي لكي قلتها في الديرا موتو مانكونين فنين جاتشاتو والروتان الرأبا أو خيسا جناني بيبي تانكون سلا يرون سنترتين أجيسان سلا كم إتكان التجنو ورنا مفجات رجر وقارن ديبو لبون تان هنگا توكو جرات ندوتا هنگا كمان جرات قارو وقا دبر ودوي وقا أمتا خيتي فالمر ودوي قوتا دوي دو أدورين دو إن دو ألينج أدوي والروتان أما جناه أباو هلتنجان كان خيسا موتو ما خرانا قاتين قلنا ورانا قالتهم فتن انجان والتجيرتي يوم ورانا بلسوما أورمون قالتهم فن أبصو بلسوما أورمو غيس أنيو قالتهم فن ربي التاني قالتو قفامي بر إساني مالو وانسني الرقودات سلاخ إساني مالو سلا دنديني خناف ونجا أمسان شوفته أبدي وراني بلسوما أورمو مرت هنقلو جاتشونسا أنا أكساميات نجمتشيس نبون ساسي قافة على خنتي إلمان أبا قداتو بيك أبتا مال قارة خيسا قدن مال بلسوم سنجاني نقو ساتوران نقو فلاتوران personally بالبلاني أنواميك أنا أنجا شاتوران وريني نانجا أنجا أتكان إيجين واي ورانا بلسوم أورمو تران وراني بلسوم أورمو خاو غايرون سيدا برقد برادمته هركلو يته هوجا حالي سيامات التس ديبيتومي وراني بلسوما أورومو وراني بلسوما أورومو تيرون ده سبب غرغر وراني بلسوما أورومو خنت
gaafa akkasin maangalle gaara bineensa maal godhani jedhan namoota wal jaalannu wal kabajnuun kana gaa waliin gaafannee jiraarra. Kanaaf Oromoon miila mucucaatanii deebisan arraba mucucaatee hin deebisanii jedhan. Warri kaleessa akkasii arraba mucucaachaa ture arragaa dhugaan waraana bilisummaa Oromoo taate. Dhiifama waliin jenne haa waliin bira dhaabbannu hin jedhan. Keetu keeti alagaa keessiif hin ta'u. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana sabaati. Waraana ummata keenyaati. Waraana keenya ilmaan keenya jechuudha. So kanaaf tarkaanfii waraanni kun fudhatee yeroo sanitti tarkaanfii arra nu boonsite. Dhugaan waraana bilisummaa Oromootis baheeti. Dhugaan isaanii ammoo daggala keessaa baheeti arra magaalota Oromiyaa keessa ibidda qabsiisaa jira. Dhugaa takkitti qabatanii waan deemaniif. Ka cubbuun qabne waraanni bilisummaa Oromoo gandan qabu. Oromiyaa cufaa gandasaati. Amantii takkaaf hin loogu cufaa akkasaati. Kutaan kun kanaa kiyyan joo kutaan qabu Oromiyaa cufaaf dhaabbata. Kanaaf arra waraanni bilisummaa Oromoo dagaagee akka ilillii ganamaatti Oromiyaa cufa keessaa ifa. Urjii tahanii, bakkalcha tahanii, azeeba tahanii, midhaan amma daraare tahanii wanni bal'ataniif dhugaa isaaniitii gale. Dhugaa isaanii mul'ate. Haqa isaanii mul'ate. Warra itti darbe cufaatu gaabbe arra. Kanaaf urjii lolaa arra bakka cufa diina adamsaa jira. Silaa waraanni bilisummaa Oromoon jiraanne nafxanyoonni arra Tigraay akkana godhan kun Oromiyaa dhiyaa keessatti harma muraa aanoolee fi cadii calanqoo deebisanii turan silaa. Waan waraanni kun dhiyaa keessa jiruuf dandamate Oromoon naannawa sanii. Kanaaf ammallee galata waraana bilisummaa Oromoo akkaan itti galchuun beeku isaan keessaa takkee lubbuun rabbiin umrii kanneefiitu bilisummaa arga. Hedduun isaanii aarsaa bilisummaa ta'an. Kanaaf dargaggoota kana ammallee cinaa dhaabbachuun nurra jiraata. Gargaarsi uummanni keenya godhaa jiru gahaadha. Akka dur yoo laalle harka 80 durii ol deemee jira gargaarsi. Arra namni ati gaafattu haa xiqqaatu haa guddatu halakkiisi hin jiru. Haa xiqqaatu haa guddatu halakkiisi hin jiru. Sikkan. Dhugaa jiru waan arkeef sikkanna. Horiin isaa bakka dhaqu waan arkeef sikkanna. Kanaaf wanni godhaa jiru ammallee gahaadhaa miti. Akka uummata bilisummaa barbaadutti, akka uummata biyyaa falmatutti, akka uummata maraataan guraagtichi paarlamaa keessa ta'e bishaan goggoysina jeenurra dhaadachuu jiru kanaan wanni nuti godhaa jirru gahaadhaa miti. Ammallee itti ida'uutu nurra jiraata. Fakkeenya gammachuu abbooyyee amajjii tokko waan jedhan qaba. Waan jedhan warra taaksii foorsii hoggaachirra maqaa kaasan guyyaa sanii wajji wal qabsiisee gaafa aduu hamtuu gaafa nuti rakkanne nu cinaa dhaabbatanii guyyaa irraati warra nu galatoomaa yennaanii jedhe. Miti ka galatoomu isaanii galatoomuu qaba. Warra dirqama sabaa fudhatee hadhaa tana buqqatee aarsaa kannaa jiru. Isaaniin galatoomaa yenna. Nuti biyya nagaa keessa teenye gargaarsa waan ni goonaaf malee. Kanaaf ammallee ilmaan Oromoo gargaarsi haga guyyaa bilisummaatti hin dhumu. Itti fufa. Amma faa carraa gaariidha qabna. Dhugaan keenya waan mul'ateef. Dhugaan sabaa sablammoota biyya sanii waan mul'ateef. Dhugaa keenya cinaa dhaabbanne waraana keenya haa jabeessinu. Guyyaa arraa yoon dhaabbanne guyyaan nuti dhaabbannu hin jiru. Yeroon arraatu yeroo murteessaadha. Ummata Oromootiifis waraana bilisummaa Oromoo jabeessanii sadarkaa tokko tarkaanfachiisuufis yeroon kun murteessaadhaan jedha. Dhugaa sabni Oromoo sabuma galatoomfamuu qabu. Saba kana dhugaa yeroo hunda Oromoo ta'ee gosa kanarraa hin dhaladheettee hin filattu. Hin filattu. Garuu waaqa rabbii Oromoo na godhee na uumeefiin galata galcha. Ummata ajaa'ibaati. Ummanni Oromoodha. Ummatuma addunyaa kana cinaa bira yoo qabdee laalte ummata waa hedduudhaan fakkii ta'u. Nama hammachuudhaan, nama wajji jiraachuun, dhiifama namaa godhuun, kasaa dabarsee sii kennuun
وان كالي دبريجي تبرو أمة أكناتي يجون أمة همتو جرسيان أمة هدويتو همتو سمي جرسين بعد النيلة جرو أمة نبول شيتو أمة سمي نبادتو أو فيديو جاني في وري أما نفت أنيوتا أوليجا في يقول سمي جديد سمي يرو إسي سدرتو لين أجرتو يجونا كناب أمة أورمو سمي للمي ورابا ميسك وفجرو هنا في الرأي جانا نمالي فيا ذلك gara xumuraatti deemaan jira adda saamiyaa. Mee uummata Oromootiifis waboodhaafis qeerroof qarreedhaafis Oromoota addunyaa kanarra jiraniif ergaa qabdan yoo jiraate carraan isiniif kenna sa'aatiin keenyas gara dhumaa deemee jira waan ta'eef. Uummanni Oromoo fayyaate uummanni Oromoo kabiyya keessa ganna lameen sadeen waraana bilisummaa Oromootirra duulli guddaan gabban irra baname waraana kana qabatee wareega qaalii irra kafale waraana kanarratti waraana isaa tikfachuuf waraana isaa jiraachisuuf lubbuu dhibbaatamaan itti gabbaree jechuudha. Haadhaa fi abbaa bakka takkatti obboleeyyan julmatti waraana bilisummaa Oromoo jiraachisuudhaaf jechuudha. Keessaafuu dhihaa fi kibba Oromiyaatirratti wanni ta'e seenaa kaleessaati. Waraana keenya dabarsineen kanninu waraanni keenya gaachana keenya jedhanii gatii hadhaa kafale uummanni keenya. Galata guddaa qabu. Uummata Oromoo biyya keessa wanni irraa hafe hin jiru waraana kan cinaa dhaabbachuudhaaf haga lubbuu isaa dabarsee kan nu takka jechuudha. Kaani walumaa galatti gaafa ummanni tokko ummanni mirga isaa gaafatu ummanni haqa isaa falmatu bishaan gabatee ta'uun irra hin jiraatu. Murtii qabaachuutu irra jiraata. Murtii ejjennoo qabaachuutu irra jiraata. Nin bilisoomeettu falmattee bilisoomu. Nin gabroomeettu murteeffattee gabrummaa jala jilbiiffachuudha jechuudha. Ummanni Oromoo yeruma hunda waan adda addaa kan dhufuun sobamuu hin qabu. Yeroo hunda hoomorkii isaa gabbaatuun dhiichisuu hin qabu. Ummanni kun ummata miidhaan adda addaarra turte. Ummata bara dheeraaf rakkachaa ture. Ummanni kun ifa arkuu barbaada. Ifa jiruuf jireenya arkuu barbaada. Ifa afaansaa, seenaasaa, aadaasaa, eenyummaasaa keessa calaqqisu arkuu barbaada. Ifni san ammoo ifa bilisummaadhaati. Guyyaa bilisummaa san gahuudhaaf keessaafuu qeeroo ammaatiif seenaa bara dheeraa yaadachuun sirra hin jiraatu. Seenaa bara 2014 as yaadachuutu irra jiraata. Lubbuu meeqaas biraa wareegame. Lubbuun tun gatii wareegamteef qabdi. Kaayoo irra wareegamte qabdi. TPLF darbee OPDO ol baasuudhaafi miti. Oromiyaa walaba godhuuf. Yookaan bilisummaa uummata Oromoo walqixxummaa sabaa sablammootaati wajjin jiraachisuudhaaf. Gaafiin ta'e akkasiin deebine. Gandaan adda si ciru, amantiin adda si baasu, loqodaan adda si baasu malee wanni tokko kasii dhufeen jiru kasaaraa malee faayidaan. Kanaaf uummanni Oromoo keessaa fi alaa wal qabatee qabsoosaa yeroo ammaa kan mootummaan addunyaa namicha maraataa kana fuula deebitee jirtu. Kan mootummaan addunyaa yakka dhala namaa kan biyya san keessa deemaa jiru saatalaayitiidhaan ji'arra teessee harkaa jirtu kanatti namicha kana cinaa dhaabbatanii harka dha'uun yakka oliiti. Namichi yakkamaadha. Yeroo hunda assaayimentii adda addaa baasee Oromoodhaaf fakkeenya irra fudhadhu guyyaa Aduwaa jedhanii bakka 3 kabajan. OPDO'n jaalatteeti makaasi kabaju Amaara hojii walii galteeti. Isin bakka Minilik dhaqa an asittiin godha Oromoon kunoo xixiqqoo karaa artificial kana godhe waan nuti feenu nu wajji jireettee harka naa dhooyti wal quba qabaanne kanaa goonu jedhaniiti ummata Oromoo ammallee akka inni sammuudhaan waliin kaane godhaa jiran. Kun beekamuutu irra jiraata. Warri Aduwaa irratti dhaqeen nu du'e gootan keenya dargaggoonni kana magaalaa Finfinnee keessaa dhiichisu kun Aduwaa irratti wareegame biyyasaa bilisummaa biyyasaa kabachiisa ilmaan Tigraay. Ati garuu baandaa taatee dheeyxee ganda namaa dhumte. Odoo Minilik lafatee weeraree jiru aanoolee fi calanqurra yakka odoo gaggeessaa jiru ergamtuu taatee dheeyxee wareegamte jechuudha. Seenaan ati qabdu hin jiru.
Kanaaf ummanni Oromoo alaa kamanaa yeroo murteessaadha waan dabre seenaaf dhiisee ammarraa jalqabee akkamiin mataa wal jala qabannee wal jala gurmooynee guyyaa gabaabbachaa jiru kana daranuu gabaabsina jennee yoo itti deemne furmaata guddaadha. Biyya san keessa filmaataan wanni dhufu hin jiru. Humnaan malee. Humniti san ammoo afaan qawweeti. Afaan qawwee nama nuu qabsaa'u hin dhabne gootan miliyoonaan qabna irra banne haa jajjabeessinu. Hegereen Oromiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Furmaanni biyya sanii furmaanni Oromoo waraana bilisummaa Oromooti. Namni waraana hin qabne nama harka qullaati. Naannawa Amaaraa miliyoon 30 miliyoon 3 miliyoon 5 kannaafi jiran guyyaarraa Adaare Jabbabeefaan akka isaan faannoo isaaniitiif milishaa isaanii tireen godhaniif Oromiyaadhaaf maaltu tahaa jira. Wanni tahaa jiru hadheen gadda guraagtichi paarlamaa irra je'esan. Bishaan san goggoysuudha. Bishaan san goggoysuuf ammoo lafa Amaaraa keessa leenjiin kan namaa jirti. Oromoon kana taa'ee ilaallachuun irra hin jiraatu. Oromoon kana taa'ee harka dha'uun irra hin jiraatu. Warri akka gandaatti abaluu ganda kiyyaa mootummaa keessa jireettan gantuun ganda bakka hin buutu. Bakka hin qabu. Gantuun ganda hin qabdu. Hattuunis ganda hin qabdu. Oromoodhaaf akka bu'u gaafii Oromoo deebisuudha. Ka sabboonummaa Oromoo dagaagsuudha. Ka seenaa Oromoo awwaalaa baasuudha. Ka Oromummaa mormuu ol qabachiisu malee warra makka Harargee bakka buune je'ee dubartoota ganduma keessa barisdee fi ganda aruuzaa dhaqee nyaatas nyaatu kanaa miti. Warra akka Shimallis Katuulama ganda buune je'ee maayikii qabatee waan haasa'uuf waan dhiisu hin beekne kanaa miti. Ummata Oromoo ka bakka bu'u ka saayikoloojii Oromoo qabuudha. Ka Oromoo akka Oromoo kabaju, Oromoo akka Oromoon dhaadatu, Oromoo daayivarsitii inni qabu qabeenya Oromooti je'ee kunuunsu seenaa fi aadaa Oromoo afaan Oromoo guddisuudhaaf gaafii ummata Oromoo deebisuudhaaf ka qabsaa'uutu gaafii ummata Oromoo deebisa. Malee kolkolee bakka adda addaatti guuramtee garaa bitamtee caffee Oromiyaa keessa teessuu miti. Kanuma kaniin jedhu ummanni Oromoo falmachuu qabaa, hidhachuus qabaa, wal cinaa dhaabbachuu qabaa, fayyaa ta'e. Tole Aadde Saamiyaa Usmaan afeerraa walabummaa News Network kabajanii asitti gaaffii deebii nu gochuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Haala argame yookaan carraa argame gara fuulduraatti immoo akka walitti dhufus abdiin qaba. Fayyaa ta'an isin jedha. Fayyaa ta'a ulfaadhaa jajjabaadhaa miidiyaan Oromoo heddummachuu qaba. Warri kaabaa ka wacuhu miidiyaadhaan nu caalan waa takka kabiraatiin nu caalle gabbuunaan zarraa fi malee uummata kan qaban dhugaa rabbii lafarraas ka jiru nuyi hujiinillee arkamaa jiru nuyi garuu waan miidiyaa hedduun qabneef akka isaanii qaroo waan afaan keenya gartee kiiloomeetirii meeqa deemuu hin dandeenyeef akka waan isaan jiran seena. Kanaaf jabaachuu nurra jira miidiyaan Oromoo haga dandeessanitti waan Oromoo utubaa sibiilaa godhu waan Oromoo jidduu qilleensa naqu irraa if eegaa yoo dogoggora gootanillee dafaa dhiifama gaafadhaa. Kanuma waan mataa waliin nu qabu irratti ka hojjettan abdiin qaba fayyaa ta'e ulfaadhu. Tole hordoftoota walabummaa News Network kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaa har'aa Aadde Saamiyaa Usmaan waliin goone kanumaan xumurraa fayyaa ta'a nagaan jiraadhaa. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.